nama guutu. Nuti hafuurattiin Waaqayyoon arginu qabna. Warra biyya lafaarraa adda nuti. Jireenya amma jiraannu qofaan miti kan Kiristoosin abdan. Jireenyi keenya itti fufee guutuu akka ta'uuf, jireenya bara baraa keessaas qooda akka qabaannuuf gara guutummaa jireenyaatti waamamneerra. Biyyi lafaa hin beekan Waaqayyoon. Ilakkeen gooftaa Yesuus Kiristoos yaa Abbaadhe warra ogeessota irra dura warra beektota jalaa dhoksitee warra wallaalotatti kana waan mul'isteef sin galateeffadha. Maaliif warri ogeessota gaafa jedhu ogummaa isaaniitiin maranii bira ga'uu barbaadu. Akkuma dhaqanii Maarsii argatan, akkuma dhaqanii Jupiterii argatan, akkuma dhaqanii Uraanosii argatanii Waaqayyoonis mankaraakurii sibiila caccabdee kosh jettee badduuni ol baanee argina jedhanii yaadu isaan. Ammam yoo mankuraakuriidhaan hin deematti Waaqayyoon hin argitu. Eenyullee anaan yoo ta'e malee karaa koo yoo ta'e malee Waaqayyo abbaa argu ati kaasa harka kee karaa Yesuus Waaqayyoon argiteetta. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 9-10 guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata. Isinis isuma warra bantii waaqaa keessatti gooftummaa qabaniif aboo qaban hundumaaf mataa isa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Gara jireenya guutummaatti dhufteetta. Mee itti dhufeeradha mee? Gara guutummaa jireenyaatti dhufteetta. Gara guutummaa jireenyaa. Iddoo kanatti waan gurguddaa sadii argitu. Guutummaa waaqayyummaa. Guutummaa waaqayyummaa. Essensii isaas akkasumas immoo abala isaas qabate. Guutummaa waaqayyummaa gaafa jedhu maalummaa isaa fi eenyummaa isaa wajjin. Eenyu Waaqayyo? Maalidha immoodha Waaqayyo? Maalummaan isaa humna isaati, dandeettii isaati, beekuma isaati, hundaa danda'uu isaati. Eenyummaan isaa immoo Waaqa kophaa jiraatu ta'uu isaati. Dorgomaa kan hin qabne, qixxee kan hin qabne ta'uu isaa mul'isa. Ilaala gam maalummaan isaas eenyummaan isaas guutummaa waaqayyummaa humna inni ittiin hojjetu, humna ittiin uumama kana uume, humna inni ittiin dadhabaa fayyisu, akkasumallee eenyummaan isaallee dabalatee eessa jiraatan? Dhagna Yesuus keessa jiraataa. Guutummaan waaqayyummaa. Nuti Waaqa tatamsaaf faffacaa waaqessina miti. Yookis Waaqa sadiitti saganna miti. Waaqayyoon keenya Waaqa tokkicha. Maal jedhaa? Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti dhagayya Israa'el Waaqayyoon kee Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo isa tokkichaa jedha. Ilaamma waan tokko sinitti hima. Tokkoof tokkichi tokko miti. Kana beektu? Tokko jechi jedhuuf tokkicha jechi jedhu baay'ee ol caala. One and only one. Kun amma tokko miti. Fakkeenyaaf tokko jechi jedhu miseensa baay'ee of keessaa qaba. Tokko. Tokkicha kan jedhu garuu biratti dabalata waan tokko hin qabu. Fakkeenyaaf waan tokko sinii kaasa. Abdiin tokkicha. Abdiin tokkicha. Abdii kan biraadatti achitti hin argattu. Abdii kan biraadatti Ameerikaatti hin argattu. Waaqayyo abdii isa kanaa tokkuma uume. Abdiin kun duunaan du'e. Jira taanaan jira. Maatiin koo garuu tokko. Maatiin koo tokko. Isaan immoo hati warraa koo jirti. Ijoolleen koo jiru. Maal jedhamna nun? Maatii tokko jedhamu. Maatii tokko keessa miseensi baay'ee jira. Tokkichi garuu laaxxee masaatu dhaabbata. Waaqayyoon keenya tokkicha. Garuu qaama sadii qaba. Soostakaan qaama sadii mul'ate. Tokko hafuura qulqulluu Waaqa, Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa. Amma gaa guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraataa jedha. Iddoo kanatti Phaawulosi Kiristoos Waaqa guutuuf nama guutuu ta'uusaa, namummaan Kiristoos immoo kan yeroo muraasaa akka hin taane qaama guutuudhaan akka du'aa kee mirga Waaqayyoos nama guutuu ta'ee akkuma dhaqee taa'e ibsuudhaaf jedheeti
namummaa Kiristoos keessa jiraata. Maaltu guutummaa waaqayyummaa eenyummaan isaas maalummaan isaas jedhe dubbata. Ilaalaga Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudhaas maal jedhe caaffanni qulqullaan nama foonii ta'ee nu gidduus buufateedha. Namoonni baay'een namummaan Kiristoos kan yeroo muraasaatti jedhanii gnostik kan jedhan fa'aa akka itti kan barsiisan jiru. Namummaan Kiristoos kan bara baraati. Waaqummaan isaas kan bara baraati. Waaqa guutuudha nama guutuudha. Guutummaan waaqayyummaa immoo namummaa Kiristoos keessa jiraata. Amma gaa waaqayyo inni namummaa Kiristoos keessa jiraatu nuun immoo gara jireenya guutuutti nu waamuudhaaf jedhee dhufee mul'ate. Arrana mana namoonni baay'een jireenya guutuutti baatu asii baatanii. Ol kaasime harka kee ani gara jireenya guutuutti waamameera hidhiin. Jireenyi guutuun kun dhaggeeffadhaa. Spiritual life. What is in the spiritual realm? Wanti addunyaa hafuuraa keessa jiru hundinuu sii kennameera siif. Jireenya guutuu kan jedhu isammaafis isa dhufuufis abdiin jira. Phaawulos dubbatamne jireenya sammaafis isa dhufuufis waaqayyo abdii keenya Yesuus keessa kaa'eera. Ila namni na dhiisee namni maatii isaa dhiisee anaaf jedhee firoota isaa dhiisee qabeenya isaa dhiisee araddaa isaa dhiisee qe'ee isaa dhiisee ana wajjiniin bu'e bara isa kanatti dachaa dhibba bara dhufuttoo jireenya bara baraa in argata. Kiristoos asittis nu eebbisee achitti immoo jireenya bara baraa nuu laachuudhaaf dhufe. Anaaf ati jireenya bara baraa qabna. In gammaddaa kanatti mee kaasii harka kee ati gara guutummaa jireenyaatti waamamteetta. Ila paartii gochuu barbaadu. Some part of gaaddiitu Yesuus keessa jira jedhanii dubbatu namoonni baay'een. Humna waaqayyootu dhufee keessa bu'e malee namadha. Waaqa miti waaqummaan qabu kan jedhan jiru. This is false teaching. Kun soba. Humnuma keessa kaa'e malee humna ittiin inni dhukkubsata fayyisuu keessa kaa'e malee humna inni ittiin naafa diriirsuu keessa kaa'e malee Yesuus Kiristoos nama kan jedhan jiru. Dhaggeeffadhu dhuguma nama guutuudha garuu waaqa nama ta'edha. Namni guutuun Yesuus malee hin jiru. Ol kaasna harka kee waan tokko sitti hima. Arraa kaasee biyyi lafaa dhaga'u Yesuus gooftaadha. Jedhame Yesuus gooftaadha jedha. Yesuus guddaadha jedha. Yesuus mootii bara baraati jedha. Yesuus hangafa nagaati jedha. Iddoo kanatti waan laman isinitti himuu barbaada. Tokko guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraachuu fi nuti immoo gara jireenya guutuu ta'etti waamamuu keenya. Jireenya guutuu ta'e. Isinis immoo isumaan jedhama. Isinis isumaan gara guutummaa jireenyaatti dhuftanii tola. Maanni guutummaan jireenyaa immoo? Ilaalaa. Maanni guutummaan jireenyaa? Guutummaa jireenyaa. Jireenyi irruu qabu jira. Jireenyi hanqataa jira moo? Jireenyi iddoon keenya jira moo? Maaliif gara guutummaa jireenyaatti dhuftanii tola? Eeyyee nuti nama guutuudha. Nuti hafuura ittiin waaqayyoon arginu qabna. Warra biyya lafaa irraa adda nuti. Jireenya amma jiraannu qofaan miti kan Kiristoosiin abdan. Jireenyi keenya itti fufee guutuu akka ta'uuf jireenya bara baraa keessaas qooda akka qabaannuuf gara guutummaa jireenyaatti waamamneerra. Barsiisa kana Phaawulos kan inni warra Qolosaayisiif barreesse filosoofiitu filsifinnaatu biyya sana keessatti baay'ate. Qolosaayis keessatti. Filsifinnaa maal jedhutu baay'ate isinitti fakkaata. Inni kaan namummaa Yesuus gana, inni kaan waaqummaa Yesuus gana, inni kaan sadan tokkummaa gana, inni kaan akkasumatti fayyuu ilmaan namootaa gana. Namni hin fayyine jedhani. Inni kaan jireenya bara baraa gana. Phaawulos gara irraasaa lakkoofsa 6 kaastanii naadhattanii dubbistan. Main targetiin isaa kan inni ergaa kana barreesseef ilaa kedeja barreesse lakkoofsa 8 irraa kaastanii. Namni tokkollee dhalala. Maanninyaawum ሰው namni tokkollee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'ee fi gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka isa hafuurota bantii waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatanitti isin hin boojiin kana hundumaattis of eeggadhaa.
jedheeti warningii kenneef qaayimaa biraatti itti agarsiise. Isaadhe eenyullee isin wallaalchisine barsiisa filoosofiidhaan guute. Ingiliffa isaan dhaadhattanii dubbistanii filoosofiidha. Barsiisa amala namaadhaan Oromiffisa. Yaada namaa. Namumatu yaada isaa keessaa fuudhee akkas gimmitii isaa jechuudha. Gimmitii isaa dubbata. Dhugaa jiru dubbata miti. Gimmitii garaa isaa keessa jiru dubbachuutti kee hundumtu. Phaawulos immoo eenyullee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin taane yaada garaa isaa keessaa waan ba'een akka isin hin harkisneef jedhe. Ilaa qabxii ijoo tokkoon isinitti maayi. Akka mala biyya lafaa kanatti utuu hin taane ilaa dhaggeeffadhaa ishee kanarraa hin kaatinaayi. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraataa. Ilaa guutummaan waaqayyummaa humni isaas Elshaadaayii ta'uun isaas baraabarummaan isaas waaqummaan isaas eessa jiraata? Dhagna Yesuus keessa namummaa Yesuus keessa jiraata. Erga jedhee booda waa'ee identity namaa eenyuun Kiristoos keessatti kan jedhu immoo isin immoo isumaan gara jireenya bara baraatti dhuftaniitu gara guutummaa jireenyaatti dhuftaniitu jedhee dubbata. Yeroo baay'ee namoonni gaaffii tokko tokko kiristaanotaaf kaasu. Gaaffii tokko tokko kaasu. Gaaffii isaan kaasan hubannoo dhabuu isaaniif akka yaada namaatti dubbachuu isaanii irraa madda. Waama gimmitii garaa isaanii keessa buleen namoonni baay'ee kiristiyaanitii waama bu'aa hin qabne zimbiloo filoosofii wayisheewu. Kiristaanummaan garuu jireenya dhaggeeffadha isinittan himaa. Namni Kiristoosin argate Waaqayyoon argeera. Eewni kanatti amanu. Namni Kiristoosin argate Waaqayyoon argateera. Atarraa kaastee Waaqayyoon argatteetta. Amantiin kam? Religioniin kam? Shintoizim, Hinduism, Buddhisti, Juusidisti. Waaqeffataa Musliima. Amantiin kam Waaqa barbaada? Kan inni jiru. Waaqayyoon argachuu barbaada. Hundinuu Waaqayyoon barbaada. Inni kaan sagadee dhiqatee Maammadii maqaa waammatee waan Waaqayyoon argutti fakkaata. Never. Inni kaan irreeffatee maal jedhee waan Waaqayyoon argutti fakkaata. Never. Inni kaan meditation kan jedhamu jira Hinduismii keessa meditate godhu ta'anii akka ittiin teenyee ofirratti labsu. Akka kanatti waan Waaqayyo isaanii mul'atutti fakkaata. Never. Inni kaan immoo seera eeguudhaan abboommii eeguudhaan waan Waaqayyoon argutti fakkaata. Never. Akka edegaa Yesuus immoo eenyullee anaa yoo ta'e malee karaa koo yoo ta'e malee Waaqayyo abbaa argu ati kaasa harka kee karaa Yesuus Waaqayyoon argiteetta. Iyyaati dubbadame ani Waaqayyoon argeera jedha. Jedha dabalaati. Jedha dabalaati. Ila wanta guddaa sin beekuu qabdan. Wanta guddaa sin beekuu qabdanii yeroo baay'ee namoonni Waaqayyoon barbaadu maqaa ta'eef Waaqayyoon arguun kan danda'amu Gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii gaafa fudhattan Waaqayyo abbaa uumaa waan hundumaa abbaa waan hundumaa madda waan hundumaa isa ta'e argitu. In argitu. Si'a tokko Filiphos akka jedhe yaa Gooftaa jedhe bakka nugaa jedhe. Nugaa jedhe ma dubbate. Yaa Gooftaa bakka jedhe. Maal nugaa jedhe. Kanaanatti Waaqayyoon nutti agarsiise. Nugaa jedhe dinqiin kee nugaa milikkitatti gootu nugaa bakka hojii kee argineerran bakka ani jedhe nageenaan jedhe. Eewun arguu barbaada beektaan jedhe. Eenyaan Waaqayyo abbaa. Abbaan arguu barbaada innaan. Hayi yeroo amma naga'u na wajjin turtee yeroo amma naga'u na wajjin jiraattee abbaan nu agarsiisi jettaa jedhe. Ani abbaa keessa abbaan na keessa jiraachuusaa hin beektuu ta'e namni naan arge abbaa arge. Kanaaf iyyuu beektu Yesuusin arguu keetiin abbaa argiteetta. Maaloo ol kaasii erga kee ani Waaqayyoon argeera di amantiidhaan. Maal dubbiin akkas namatti tolula. Namni anaan arge abbaa argeedha. Akka jechuun Waaqa ta'uusaa beeki bakka jala muri. Ani abbaa keessa abbaan immoo na keessa. Wal keessa akka jirru hin beektuu ta'e. Waggaa 3 fi ji'a 6 guutuu wajjin deemeeti. Waaqayyoo kan biraa barbaadaa jiran. Waggaa 3 fi ji'a 6 guutuu. Abbaan nutti agarsiisi nugaa jedhe misayyuu. Nugaa bakka ani jedhe bakka ani abbaan nutti agarsiisi naan jedhe. Inni immoo jedhe namni anaan arge mee Yesuusin kan argite. Kana booda manni kee abbaa Waaqayyoo argate. Harka nama si biraa qabiiti ati Waaqayyoon argatteettaa jedhi.
kun biyya lafaa jalaa dhokatee jira hidhi. Sitti garuu mul'atee dhime. Maal amma kun ilakkeen gooftaa Yesuus Kiristoos yaa abbaa hidhe. Warra ogeessota irra jala dura warra beektota jala dhoksitee warra wallaalotatti kana waan mul'isteef sin galateeffadha hidhe. Maaliif warri ogeessota gaafa jedhu ogummaa isaaniitiin marammaranii bira ga'uu barbaadu. Akkuma dhaqanii Maarsii argatan, akkuma dhaqanii Jupiterii argatan, akkuma dhaqanii Uraanosii argatanii Waaqayyoonis qo'i mankaraakurii sibiila caccabdee kosh jettee badduuni ol baanee argina dhanii yaadu isaan. Hafuura qulqulluun malee hin argitu Waaqayyoon. Mankaraakurii kee isheedhaan hin argitu Waaqayyoon. Dhaqee Maarsii arguu dandeessa bakka ta'uu danda'an. Dhaqee Jii arguu dandeessa. Caraqaarra buufachuu dandeessa. Dhaqee mankaraakurii yaabdee shuu iddoo ol baatee. Ammam yoo mankaraakuuriidhaan hin deematti Waaqayyoon hin argitu. Maaliif? Waaqayyoon arguu kanatti dandeessu. Yesuusitti amantee hafuura qulqulluun mallatteeffamtee lafaadhaa 𝗧𝗵𝗶𝗀 itti as dhaabatte. Hin argita ija kee baname. Iji nama 19 baname. Qabaddu ija kee manansarii namatti godhamuun arga. Ija kee baneera siin jedha Waaqayyo. Iji koo banameera jedhime. Dabalii dubbadhu maqaa Yesuusii. Argannoon guddaan biyya lafaa Maarsii miti. Argannoon guddaan biyya lafaa Jupiterii miti. Argannoon guddaan biyya lafaa Waaqayyoon argachuudha. Waaqayyoon argachuun guddaadha dhugaa dubbachuuf. Argannoo guddaan biyya lafaa saayinsii fi teekinooloojii argachuu miti. Waaqayyoon arguudha. Inni kun immoo warra Yesuusitti amananiin malee hin mul'atu. Warra hafuura qulqulluu of keessaa qabanitti malee hin mul'atu. Amma meeti nama salphaa osoo ta'e ati nama salphaa miti. Isuma guutuu ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa dhufteetta gaafa jedhamu jireenyi namaa guutuu kan inni ta'u Waaqayyo yoo argate bichaadha. Maaliif inni gaafadhu? Amma namni nama tokko irraan sinii jalqabaa ergasiiti immoo biyya lafaa guutuutti sinii deebi'a. Namni dur ani ministirii madarbeennan maqaa koo barreessuu beekennaan bakka communicate dubbachuu barreessuu dandeenyaan anni masaan qabu dhaggeeffachuus dandeenyaanidha. Saddeet gaafa darbu immoo wayyoo utuma maatirikii kutaa 10ffaan fattanameedha. Rakkatee naayinsiif teensii baratee teensii dhaqee maatirikii fudhatee amma immoo maal dalagaa? Wayyoo 11siif 12 preparaatorii baradhe. Hin gaachi immoo hin darbaa ma dhufa guutuun ta'uuf amma immoo preparaatorii ceeti. Kaampaasii madaqee laayifii utuun argeedha. Kaampaasii madaqee digirii mataarra kaadhe ishee asii gadi kaatanidha. Achi dhaqama immoo gaa'onii uffatee digirii argatee achi ba'a. Dheebuun namaa kun hin guutu. Namni guutuun ta'u amma dheebuun isaa guutuu ta'utti. Biyyi lafaa immoo utuma hawaasni bulchuu of danda'edha biyyi tokko. Sabni biyya koo keessaa baratee hojii argatee waraanaan beekumsaan utuun biyya ijaare bakka dhumeera. Amma immoo boriisaa lakkeera amma immoo kan biraatu naaf hafeeradha. Saayinsiidhaan amma immoo hawaa buuruudhaanidha. Teekinooloojii babal'isuudhaanidha. Amma Ameerikaa fi hin guutiin jira. Hin guunne isaaniif iyyuu maaliif beektaati? Amma Waaqayyoon argatanitti dheebuun namaan guutu. Dheebuun nama bakka hin ga'u. Argannoo caalu Waaqayyoon beekudha. Argannoon biyya lafaa keessaa guddaadha jedhamee mana Abdii keessatti dubbatamu wangeela kana beekudha. Mana kee keessatti hoo ol kaasii gargage arraa kaasii argannoo guddaa argatteettati. Jedhime isa caalu argadheera dhime. Jedhi dabaliiti. Isinis dhagaa gara guutummaa jireenyaa kana maal taatanitti dhuftaniittu. Gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Eenyullee isin wallaalchisinedha. Namni tokkollee akka barsiisa Kiristoositti utuun ta'in yaada mataasaa keessaa ba'een filosoofii jedha Ingiliffaan. Yaada mataasaa keessaa ba'een fi gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Isin hin harkisin. Maaliif? Guutummaa Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Waaqayyoon arguu barbaadu yoo ta'e Yesuusitti amanaa jechuu isaati Phaawulos. Bakka isa malee abbaa arguu hin dandeessani. Isa malee jireenya bara baraa qabaachuu hin dandeessani. Guutuu kan isin taatan isinumtiyyuu
yeroo Yesuusitti amantanidha. Filsifinnaa namaatti hin hirkatinaa. Filsifinnaa biyya lafaa keessaa hin dhaga'inaa. Filosoofii hin dhaga'inaa. Wangeelatti amanaa. Yesuusitti amanaa. Abbaa sin argitu. Hafuura qulqulluun fudhattu. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Yesuus nama guutuudhas Waaqa guutuudhas. Kan ammoo hin shakkinaa. Hin shakkinaa. Amma Yesuus du'aa geera moo du'aan kan? Qaama badu immoo qaama deebi'ee hin banneen ka'e. Hin badu bakka kana booda. Qaama ulfinaan ka'e. Hin badu kana booda. Foonsaa tortoratti kennameera. Hin kennamneedha. Eessaaf nama miteettare. Foonsaa tortoratti dabarfame hin kennamneedha. Amani ibboo kana amani yoo amante laa. Amani. Maaliif nama ta'e? Hojii seexana diiguudhaaf nama ta'e. Maaliif nama ta'e? Cubbuu balleessuudhaaf nama ta'e. Kaafadhu harka keellachuu. Arraa kaasee rakkinis irraa badeera. Hiyyummi mana kee irraa badeera. Abaarsi mana kee irraa badeera. Iyyi badeera narraa hidhimee. Jireenyi kee guutuu kan inni ta'u. Gara guutummaa jireenyaatti waamamteetta. Jireenyi kee guutuu kan inni ta'u. Keessi kee eebuu kan inni ba'u. Gaafa dhibbaa dhibba wangeelatti of laattu. Namoonni hundinuu wanti isin beekuu qabdan guutuu taatanii dhaabachuudhaaf Kiristoosin beekaa dhibbaa dhibba. Maaliif beektu isin? Namni kunis qaama sadii qaba beektu. Namni kunis qaama sadii qaba. Namumtiyyuu. Namni amma hafuura qaba. Lubbuu qaba. Foon qaba. Ilaa foonni koo kunoo. Kuma argaartuyi? Kun foonam. Ilaa. Hin qaqqaba maqaa. Wanti qaqqabamu fiizikaala qabaannaan foon. Mee of qaqqabame? Jirtu moo hin jirtan? Ilaa kaa dhugaa waaqayyo fooni. Maal kee qaqqabaartu? Foon keetiin. Maal ol sonnam? Foon qabda. Foon uffatteerta. Lubbuun kee immoo si keessa jirti moo hin jirtu? Lubbuu qabda moo hin qabdu ammati? Utuu lubbuun si keessa hin jirtu ta'e immoo du'aadha mati. Foonni lubbuun keessa hin jirre, foonni hafuurri keessa hin jirre du'aadha. So namni hafuura moo qabda moo hin qabdu? Hafuura qabdu. Lubbuu foonoo ati nama qaama sadii qabda jechuudha. Foon uffatteerta. Lubbuu of keessaa qabda. Hafuurri kee immoo si keessa jira. Ilaal foon keeni biyya lafaa kan argita. Nama argita. Addunyaa fiizikaalaa argita. Hafuura keeni immoo waaqayyoon argita. Namni kan inni waaqayyoon waaqessu. Namni kan inni waaqayyoon argu. Hafuura isaa. Kana beektu? Akkamitti immoo hafuurri isaa qofa arguu danda'a. Hin danda'u hafuurri namaa waaqayyoon argu. Akkamitti argare? Hafuura qulqulluu wajjin walitti yeroo miksiti ta'u. Hafuurri namaaf hafuurri waaqayyoo gaafa walii galu. Ilaa dhaggeeffadhaas. Hafuurri namaaf hafuurri qulqulluun gaafa tokkummaa uummatan ijoollee waaqayyoo ta'u. Ijoollee waaqayyoo malee eenyu waaqayyoon arguu hin danda'u. Ilaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyoo hafuura warri isaaf sagadanis dhugaaf hafuuraan isaaf sagaduu qabuudha. Ilaa lagam biyyi lafaa hin beekan waaqayyoon. Biyyi lafaa waaqayyoon hin argin. Saganaa biyya lafaa jalaa dhoksitee warra kanatti waan mul'isteef gaafa inni jedhu warra hafuura qulqulluu of keessaa qaban. Biyya lafaa jalaa dhokateera. Amma waan iccitii guddaan jiru gara jireenya guutuutti kan nuti ittiin dhumnu. Anaafatii warra biyya lafaa irraa kan nuti ittiin adda taanu. Hafuura qulqulluun nu keessa jira. Hafuurri qulqulluun kana keessa hin jiru. Hafuurri qulqulluun jawwee keessa hin jiru. Hafuurri qulqulluun booyyee keessa hin jiru. Leenca keessa hin jiru. Warra Kiristoos Yesuusitti amananiin immoo mallattoo ta'e chaappeeffamee keessa isaanii jira. Inni amantaaree kana si keessa waaqayyootu jira. Mee jedhime ana keessa waaqayyootu jira jedhiin. Seexanni na keessa hin jirtu jedhiin. Seexana moo waaqayyoo si keessa jira? Mee warra keetti amantan maqaa Yesuusin isin ijoollee waaqayyooti. Isin ijoollee waaqayyooti. Amma gaa waaqayyoon arguudhaaf hafuurri keenya hafuura waaqayyoo wajjin walii galuu qaba. Waaqayyooman arguudhaaf namni waaqayyoon arge moo waan hundumaa argate. Roomaa boqonnaa 8:17 irratti maal jedha beektu? Nuyi ijoollee waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan. Mee dhagaa dubbisame Roomaa 8:17. Waan hundumaadha. Jireenya bara baraas jireenya ammaas Roomaa 8:17. Nuyi ijoollee waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan
Naadu bisaame pastor. Afurri waaqayyoo afura keenya wajjin walii galee. Koo gala. Afurri waaqayyoo. Afurri waaqayyoo afura keenya wajjin walii galee. Ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Dhugaa hin ba'a. Nu ijoollee waaqayyoo erga taane. Nu ijoollee waaqayyoo erga taane. Warra waan hundumaa argatan hin taana. Warra waan hundumaa argatan hin taana. Nama 42 ji'a kana keessa waan hundumaa argatu. Ay ansi eebbiseera. Nan roobsa. Warra waan hundumaa argatan taa. Eebba hundumaa argaddaa. Waan waaqarraan sin eebbiseera. Afuuraan sin eebbiseera. Iyyaati eebbifameera jedha. Amma korakkin isaa kana taa ila. Afurri keenyaaf gara guutummaa jireenyaatti waamamtan jedhamni. Guutummaan jireenyaa kun waan hundumaa argachuudha bakka. Fullness of God. Nuuni immoo isaan full akka taanutti. Ammame maarmeela bishaan guutuu qabu moo isa duwwaatu yoo rukutanii. Inni duwwaa inni bishaan of keessaa hin qabne garuu yeroo rukuttu. Inni bishaan guuttate jedhu garuu rukuttee yoo itti nagaamu. Kana booda guutuu kutaatee galta arrabi namaa waan tokko sin godhu. Arrabi namaa sitti nagaamu jedhe. Jelchi mandaraa sitti nagaamu. Hiyyummi sitti nagaamu. Abaarsi sitti nagaamu. Mee kedame arra guutuu ta'een galaayidha. Arrabi namaa natti nagaamuidha. Rukuttaan namaa natti nagaamuidha. Hiyyummi natti nagaamuidha. Guutuu ta'eera jedha. Ilaa kana micciti isaatu. Guutuu gaafa taatu hin boossu. Guutuu gaafa taatu rakkina kee irraanfatta. Akkasiin kiristaanii tokko buddeen biyya lafaa waan biyya lafaa kositti nakkaa'e akka Phaawulos maal jedha? Kiristoosiif jedheeyyuu waan bu'aanaaf qabu ture akka kosii akka waan gatameettan lakkaa'e jedhe. Ilaal gaafa afura qulqulluudhaan guutuu taatu isa guutuu ta'e sanatti gaafa guddattu biyyi lafaa waan tokko sitti fakkaatu. Ariisni namoota jibbuun namoota ምንም አይመስልህም. sitti fakkaatu dhugaa waaqayyooti. Argachuuf dhabuun of si wallaalchisu. Warri kun eenyuuf taabeetta? Warra Kiristoos Yesuusitti guddatanii guutuu ta'aniif. Isinii sidha gara guutummaa jireenyaatti waamamtaniitu. Maaliif beektu isin? Ila raacitii tokko xiqqoon ishee guutummaa bukichaa akkuma bukeessu. Kiristoosin fudhattee taanaan jireenyi kee guutummaan eebbifamaa hin bukaa bakka guutuu taata. Akkasidha. Xiqqoon irraa fuudhamnaan bakka akkuma waan hundi isaa ta'eeti. Mana waaqayyoo keessatti. Afaanuma keen Yesuus gooftaa akka ta'e garaa kootti nama afaan kootti nan beeksisa jennaan namummaa makee guutuu fayyee foon keessa furra keessa raacitichi hunduma isaa bukeessa. Xiqqooma ishee dhugaa kanaafidha. Raacitii fariisota irraa ofirraa of eeggadha kan hin jedhee raacitii xiqqoon ishee guutummaa isaa balleessiti beektaa. Iddoo tokkotti immoo raacitii of keessaa qabaadhaa. Maal jechuu barbaadeeti beektaa? Amma bukoo baarmeela tokko guutuu bukeessitee absitii hin qabu yoo ta'e raacitii hin qabu yoo ta'e hin danfaa hin bukaa tolchuudhaaf hin tola. Eeshi kottu gaa bukoo gaanii tokko guutuu bukeessitee raacitii mana keessaa hin qabdu yoo ta'e dhattee ergifattamoonni ergifattu. Ish dhatteetii waanuma amma kanaa sii kennu fiddee dhuftee gaanii guddaa bukoo qabutti gadi natta. Yeroo sana maal jechuu jalqabu? Hin danfisiisa. Namni tokko naan jedha Waaqayyo. Asii baatee mandara danfisiista sii jedha. Hin danfisiista maqaa Yesuus. Jawwee danfisiisuu jalqabdaa. Xonqaayii danfisiisuu jalqabdaa. Abidda kana sirratti gadi naqeera. Humna kana sirratti gadi naqee. Mee jedhime nan danfisiisaa jedhime. Nan raasaa jedhime. Nan moo jedhime. Yeroo tasii galtu jawweetu du'a. Xonqaayitu du'a. Abaarsatu du'a. Abidda kana sitti guutee. Guutummaa jireenyaatti dhuftanittudha. Fullness of God. Okay. Gara guutummaa jireenyaatti dhuftanittudha. Dhugaadha kun.
Obboloota ko ila Yesuusin fayyisaa lubbuu kee gootee fudhatteetta taanaan hirraasta. Maal jedhe caaffati qulqullaan? Maal jedhe caaffati qulqullaan? Phaawulos faayidhaaf mandara isaan dhaqan hundinuu hirraafama turedha. Maal mana wanta mana ga'u wayyoo. Mandara isaan dhaqan hundinuu hirraafama turedha. Efesooniin dhaqani hirraafamte. Anteenaa dhaqani hirraafamte. Kaasii harka kee asii baatee galtee wangeela kanaan mandara raasuu jalqabda. Biyya raasuu jalqabda. Biyya raasuu jalqabda. Jedhime narraasa jedhime. Narraasa maqaa Yesuusin. Anna dhibaan Christianity. Christianity is life. Kanaaf na dhibaan. Ila isinii jedha gara guutummaa jireenya kanaa dhuftaniitu. Kan nuun jenne Yesuus gooftaa akka ta'e nama naadha. Garuu immoo gara guutummaa jireenyaa dhumna. Hinuma nu keessaati balleessa jechuudha. Alamaawwii nagarii aragee manfasaawii hoolii ispiriitii immoo nu keessa tuulee. Erga ijoollee Waaqayyoo taatan warra waan hundumaa argatan taatu. Waan hundumaa. Waan tokko na dhiba. Yeroo kiristiyaanni tokko mandara tokko dhaqu batalee namoonni baay'een dhufanii dhugaa nuu ba'u. Maal jedhanii dubbatu? Mandara keenya keessaatii ana qofaatu amane. Hundi isaanii immoo narratti ka'anii na ajjeesuuf ka'anii. Garuu warrumti na ari'achaa turan sun gooftaa fudhatanii iddoo isaan itti na ajjeesuuf jedhan immoo waldaa ta'e. Maaloo kaasii harka kee lafatti dhaabaddu waldaa haa ta'u. Maaliif beektaa ammatti? Lafa faanni keessan ejjete haala keessan godhee isinii kenneera. Ol kaasi 2018 asii bayi eebbadhaan. Asii bayi ulfina daalii. Asii bayi jireenya daalii. Asii bayi badhaadhummaa daalii. Lafa diddiititi lafa faanni kiyya ejjetee dhime. Eebba kiyya taa'ee dhime. Lafa faanni kiyya ejjete dhime. Eebba kiyya jiraa jedhime. Lafa faanni kee ejjete eebba kee siif haa ta'u. Lafati ejjete eebba kee siif haa ta'u. Lafati ejjete eebba kee siif haa ta'u. Olutaali teera. Waaqayyoo kana siin hojjeta. Gara guutummaa jireenyaa dhufteetta. Garuu immoo waan tokko hin godhin. Of hin tuulin. Duri yeroo barsiisaan tokko nu barsiisuuti. Oduu durii tokko nutti himaa keessa kottafte. Arbaa fi bookee jedhee jalqabe. Gaaf tokko arbaa bookeenii hin deemu turanii. Laga tokko bira ga'anii lagichi guutee waan tureef nooraan irra ce'amu hirraafama turedha. Arbi immoo ittumaayyuu cimaadha. Bookeen balaliitee dadhabdee dhumarratti dugda arbaarra buufatte. Arbi bookee baatee galaana utuu qaxxaamuru nooraan sun riqichi sun hirraafamedha. Irra teessee maatte isheen immoo inuma raasneetti. Inni immoo maal jedhee ol ilaalee akkati narra jirtu iyyuu waan beeku jedhe. Kottu gaafadhu harka kee waan tokko jechuu barbaada. Irraasta kan ulfina fudhatu Waaqayyo haa ta'u. Irraasta ulfinni isaa kan Waaqayyo haa ta'u. Harka kee lachuu raasiitiin narraasaa jedhime. Ulfinni kan Waaqayyooti jedhime. 2018 dhaloota wangeela lafa dhaalchisantu kaanaan jedha. Dhaloota biyya wangeela waliin gaantu kaanaan jedha. Eenyu haa ta'u laata? Abidda isaa qabsiisee sitti laaddeera. Abidda isaa qabsiisee sitti kenneera. Abidda isaa qabsiisee sitti kenneera. Raasii harka kee lachuu riba abidda dhufa lama. Rika tuza fuudhii abidda isaa baratitti wangeela lallabdu baratitti faarfattu baratitti cabsitee darbitu dhiiga Yesuusin fuudhii. Rababaayii ho'as. Eeyyee jedhi dudubbadhu. Jadi waan dhufa. Hey, yes, abidda. Jadi. Woo! Woo!
abidda dibata. Makati dibitsa. Magadola binda. Mashagada yobas. Woo! Challisi waatu dhufa. Guutummaa jireenyaatti deemta. Gara guutummaa jireenyaatti. Gara guutummaa jireenyaatti. Jedhi dubbadhu ofirratti. Gara guutummaa jireenyaatti. Bayi jireenya hirrina qabu keessa. Bayi jireenya guutuun taane keessa. Bayi jireenya hirrina qabu keessa. Bayi jireenya guutuun taane keessa. Woo! Simedi arga ke balisi ija ke olala busi. Gara guutummaa jireenyaatti. Gara guutummaa jireenyaatti. Gara guutummaa jireenyaatti. Bayi jireenya hirrina qabu keessa. Dubbadhu guutami hafuuraan. Guutami. Dubbadhu ofirratti. Akkamittiin seente gola keenya keessa na raajeffachiise. Mana keessa seena siin jechaa jira Waaqayyoodha. Gola rakkinaa keenan seena siin jechaa jira Waaqayyo. Mana maatii abbaa keenan seena siin jechaa jira Waaqayyo. Biyya koofis gaaffe anaafiyyuu gaaffe. Maaliif goote laata nama seenaa hin qabne maqaa gaarii hin qabne burqaa yaa'ee hin cinne narra kee seenaa hin irraanfatamne gochaa na jalaa nokanne kan inni naaf godhee gooftaan koo kanaaf masee fajjuu kan inni naaf godhee gooftaan koo kanaaf galatoomi jedhame Galatoomi Yesu ammayyuu galatoomi jenname galatoomi Abbaa biyya namni keessa darbuudhaaf saalfatu. Naannoo namni baay'ee jiraachuuf tuffatu. Biyya namni keessa darbuudhaaf saalfatu. Naannoo namni baay'ee jiraachuuf tuffatu. Akkamittiin seente gola keenya keessa na raajeffachiise. Anaafiyyuu gaaffii jedhagaa
Anaafiyyuu gaaffii fira koofis gaaffii maatii koofis gaaffii maaliif goote laata nama seenaa hin qabne maqaa gaarii hin qabne dhugaa hin cinne narra keessa gooftaa biyya kootiif gaaffii fira kootiif gaaffii anaafiyyuu gaaffii maaliif goote laata nama seenaa hin qabne maqaa gaarii burqaa hin cinne narra keessa gooftaa natti yaadatame iddootti na kaafte nama awwaalame qottee boolla baafte yeroo namni miilaan dhaabatee waaqessu jilbaayyoon daa'ime kun gatii kembaas anaaf jettee dhuftee gara biyya lafaa anaaf jettee dhuftee gara biyya lafaa ansilaa badeeraa fira iyyeessota barakattoota gargaaraa ta'uu kee ija koon arge anaaf jettee dhuftee anaaf jettee dhuftee gara biyya lafaa fira iyyeessota barakattoota gargaaraa ta'uu kee gatii cubbuu kootii gatii akka kootii bineensaaf na laanne nanganneen bakkeetti andaraa lafaarraa na fideen fagoorra si olii na fuutee gabbutee samiirra ana beeka waan ati naaf goote ana beeka galagalli gaddaa'eeratu waan jiraatan fakkaatu fira karraas hin baay'atu arekeena yaadate suma taasan taanee yaaddeemaa galagalli gaddaa'eeratu waan jiraatan fakkaatu fira karraas hin baay'atu arekeena yaadate suma taasan taanee Yesus koo michuu garaa koo naaf jettee fakkaate gowwaa lubbuu koo lchuudhaaf nu barbaacha buute gowwaa Yesus koo michuu garaa koo naaf jettee fakkaate gowwaa lubbuu koo lchuudhaaf harka kee fuudhitee akkamiin nuufa akkamiin nuufa akkamiin galataa harka duu akkamiin nuufa akkamiin nuufa akkamiin afseegedelele Galata
Abba jedhees waamnaani Abba jedhees waamna Abba caaltee targamte Hadas jedhees waamnaani Hadas caaltee Abba jedhees waamnaani Abba jedhees waamnaani Abba caaltee targamte Hadas jedhees waamna Hadas caaltee argamte Kanke maalani jedha Kanke maalan jedha Kanke maalani jedha Yesuus sin jaala Si oli tate na fude markike bolla du'a keessa Hedduumtuun jirree firris nannaqabne jireenya fuukkisa Olumaa kee baay'atee wal ga'ee irratti kam jedheni kamniisa Waa'ee kee maal jedhee uffata garaan koo na ciisa Yora. Make up tea. Shan. Ijoo. Iddoo kanaa isinitti meen. Waaqayyoon kadhannaa. Qabadhaa horii qabachaa jirtan. Qabxii gurguddaa shan. Inni jalqabaa. Kiristoos Waaqa guutuu ta'uusaa. Lafatti barruudha. Lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa hin jiraatan. Kiristoos Waaqa guutuu nama guutuu ta'uusaa hin dubbata iddoo kanatti. Waaqa foon uffate. Nu fayyisuuf jecha Waaqa foon uffate akka ta'ee hin kaasa. Dhugumatti Kiristoosiin Waaqa foon uffatee gad of deebisee nu bira dhufe ta'uusaa namni amanu Waaqayyo Abbaa in arga. Inni lammaffaan namnis gara jireenya guutuutti waamamuusaa, jireenya hir'ina hin qabne, jireenya muudaa hin qabne, gara jireenya kanaatti akka waamamee in dubbata lakkoofsa 10 irratti maal jedhaa? Isinis isuma warra bantii Waaqa keessatti gooftummaa qabaniif aboo qaban hundumaaf mataa isa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftaniitu. Gara guutummaa. Fullness of life. Gara guutummaa jireenyaatti nu waame Waaqayyo. Kana beekaa keessa keessanitti. Gara guutummaa jireenyaatti waamamneerra. Inni sadaffaanii Kiristoos mataa waan hundumaa aboo irra qabanii, aangoo irra qabanii ta'uusaa mul'isa. Aboo aangoo qabu jedhamanii warra sodaataman hundumaa gararraa Kiristoos akka ta'e. Head of all authority. Aangoo hundumaa, aboo hundumaa, humna hundumaa gararraa wanta amma maqaadhaan wanta dhufuuf jedhu gararraas akka inni ta'e lakkoofsa 10 irra kaa'ee jira. Kana dabalata ibsuudhaafi Filiippisiiyuus boqonnaa 2 lakkoofsa 9 kaastanii naa dubbistanii kanaanis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchiseedha lalaa. Waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabee maqaa isa maqaa kamirra caalu isaaniif kenneera. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafa irra jiran, warri lafa jiran hundinus ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinus ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuudhaaf jira jedha. Kiristoos waan hundumaa gararraadha. Aboon hundumaa kan isaati. Maal jedhanis Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18-19 irra nadatanii dubbistanii egaam aboon hundumaa, gooftummaan hundumaa Waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera. Kanaafis egaa dhaqaatii saba hundumaa maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuuphuudhaan
bartoota koo godhaa wanta isinitti hime hundumaas eeguu isaan barsiisaa jedhe. Waaqa irrattis lafa irrattis aboon naaf kennameera. Full authority. Aboon kan Waaqayyo akka ta'e, gooftummaan kan Waaqayyo akka ta'e, olaantummaa, guddummaa, uumaa ta'uusaa, Elsaataa daa'ii ta'uusaa hin dubbata iddoo kanatti Kiristoos Yesuusii waan hundumaa gararraa akka inni ta'e hin dubbate. Kaafadhaa harka keessa waan tokkoon jedha. Ammaa kaasee wanti isin wallaalchisu hin jiraatin. Wanti isin harkisu hin jiraatin. Erga Waaqayyoon bartanii wanti isin dogoggorsu hin jiraatin. Wanti booddeetti isin harkisu hin jiraatin. Ofirratti dubbadhame wanti booddeetti na harkisu hin jiruudha. Dhibba bareeraa jedha. Amma baay'een kufaa irra keessaa hin barre kanan barre. Badaayyuu miti isheen namuma tokko lama ishee huqqattuu ishee saqeerransi qabee tattaraaree gadhiise silumaa joonjoftuu ishee karaarraa argatan. Hoolaa huqqattuu goggodduu lafee bichaa qeerransi immoo qabee tattaraaree gadhiise beektu. Ishee akkasii qabanii musliima taasisanii kiristaan hundi noomanaa irraa silumaa isheen tattaraaramtu. Qeerransa akka qabee gadhiisaa biyya lafaatu hiyyuma rakkina quufa biyya lafaa minaaminii qabee gadhiisaa isheen silumaa. Ishee macarrashaarra nama wajjin deemuu dadhabdee kophaa ishee gitantaraa deemtu arganiiti. Hin galti isheeniyyu. Nataazabaa furdattee galti. Hin galti. Deebitee dhufti. Maaliif namni maqaa gooftaa waammatu hin badu hin deebi'a. Akkasaan deebi'an beektu hin deebi'u dhumarratti. Akkasuma fiiganii maali jikunooti kottolaa akkasaan deebi'an hin milikita. Kanatu kaleessa gastaa osii dhufu. Ilaa. Maqaan isaa Biruk. Kaleessatti dinqii nutti himaa addana keessatti utuu kadhannu. Gastaa osii dhufu. Maqaan isaa Biruk. Intaluma tokkoof jedhee musliima ta'e. Dhuguma. An shufeeriidhaan makiinaa ma keessatti argee makiinaa qabu makiinaa abbaa qabeenyaati. Bakka kana inuman fuudhanii shaadaa qabadhee Allahu Akbar hin jedheen. Intaluma fedheetiin. Ol fuutanitti immoo innaan baay'eessaa maal horii hin fuunee. Lalaa. Deebi'uu immoo nan dadhabee. Deebi'uu immoo waggaa meeqa? Waggaa 5 deebi'uu immoo nan dadhabee. Deebi'ee ma Yesuus gooftaan jechuun immoo nan dadhabee achuma naqa ammayyuu musliimanii. Akkamitti dhuftee reennaan bakka dhuma jala obboleettii ayyaantu jedhamtu qaba. Isheenii inni malee jettee OKTV na ilaalchiste Jimma abbaa Jifaar irraa baanii kunoo gooftaa fudhachuu har'as jira. Kanuma. Inuma galtiin. Ingalti naannofte warra amma bakkee keessaa fi gadhiisaasin. Kaasatis harka kee eebbi badee siif haa galu. Maatii kee keessaa namni gooftaan fudhatiin jira yoo jiraat eessumas haa ta'u durbii maqaa Yesuusin mana keessaniif haa galche. Maatiin kee guutummaan warra jireenya qaban ta'ani. Eebbiseera. Amma gaa maqaan koo Burukiin shaaranii ta'e toofiiqiin taasisanidha. Innaan kaleessa sakamsii wayyere innaan galeera maqaateef maqaan koos naaf galu ani Burukii jedhe. Amma Burukiin qabatee nama baay'ata manaa jedhe Waaqayyo. Buruk karaa ittiin namoonni baay'een dukkana keessaa ba'an naaf taanaan jedhe Waaqayyo. Namoonni amma ammaatti gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii fudhatiin jirtan. Har'a yeroo jalqabaaf kan dhuftan. Gottaame maaloo siniifan kadhadha. Harka rukutaa simadhaa. Yaa nama dhaga'ii dhugaa jiruu sitti hima. Namni namanne jannata hin galu gonkumaa. Yaa nama dhaga'ii dhugaa jiruu sitti hima. Namni namanne jannata hin galu gonkumaa. Amani ikaranisa, amani duganisa, amani ikaranisa, amani duganisa, amani ikaranisa, amani duganisa, amani ikaranisa, amani duganisa.
karaanis Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a afaan isaan beeksisee immoo hin fayya. Bakka Yesuus gooftaadha jettanii ma fayyitu. Kanaaf amma harka keessan bitaa laphee keessan irraa mirga mool kaasaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin wanta jedhu na wajjin jettu. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Gooftaa akka ta'e. Gooftaa akka ta'e. Garaa kootti nan amana. Garaa kootti nan amana. Afaan kootis nan beeksisa. Afaan kootiinis nan beeksisa. Har'aa kaasee. Har'aa kaasee. Hojii seetanaa. Hojii seetanaa. Hojii foonii. Hojii foonii. Hojii biyya lafaa. Hojii biyya lafaa. Ganeera. Ganeera. Yaa Waaqayyoo. Yaa Waaqayyo. Cubbuu koo. Cubbuu koo. Yakka koo. Yakka koo. Irra daddarbaa koo. Irra darbaa koo. Dhiiga Yesuusiin. Dhiiga Yesuusiin. Haxaa'ii ballee. Ataayiballee. Hafuura qulqulluun. Hafuura qulqulluun. Nama lattees. Nama lattees. Galmee jireenya bara baraa irratti. Jireenya bara baraa. Maqaa kiyya barreessi. Barrees. Waan na simatteef. Waan na simatteef. Kan kee waan na taasifatteef. Kan kee waan na taasifatteef. Sin galateeffadhaa. Sin galateeffadha. Kaafadhaa harka keessan. Harka koo sirra kaayisanii kadhadhaa. Achumaan mallatteeffamtu. Dukkanni isin hin danda'u. Dhukkubii yoo jiraate isin gadhiisee deema. Hin jabaattu humna argattu. Gooftaan humna isinii kenna. Biyya lafaa harkaa baatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hamaan isin hin danda'in. Yesus gooftaa isaatti amante jireenya argata. Yesus gooftaa isaatti amante jireenya argata. Yesus gooftaa isaatti amante jireenya argata.